رساسيت نافاني باتي بر ويني عمري تي ما تقول صدق لك ما تقول تربان ما تقول صدقتي عمري كايرو كسنا ما عمري عنده غا عمري تي تايجرا سمبودا فني سينغرا هاي أصل هذا فني شرور كان روحاني بقى الرب مليم بيخن نما ولد درو مليم بيخن صدقاء قد تشو مليم بيخن فتالو ما مليم بيخن نفيتين بو فتاي سينغو داوسان وما تكيادينا ما أنا ورانا ما رمسوش بين وجنة مسكين ما كان قلت فتاولي Ati ma barati jechuun fireeshii dha barati akkuma nama biyya sallaa lula keetes isaan keessatti lakkaa'amtu barati. Maqaa warra khayr wetti maqaa fudhatte malee achitti lakkaa'amtu barati. Ammallee rabbiin lakkoofsisu. Wallahi jira keenya isiniin kun bakka warri daldala jirtan warra sammuun dhukkubdee bakkaadhaa dhufee dawaa isinii kana mee akkamiin nama akka fayyaa kanaa namatti shantam jettan rabbii isinuu sodaadhaa. Akkasi wardaate dhugaa ijoolleedha indee maal taa'e umman achi ilaaltanii argitaniisi. Inni mataa dhukkubaa bar dawaa isaanii na takka qabaa fi eessa jirtan anaa dawaa isinii fida. Namni waa achi ilaaluun mul'ata bee warda umurii isii kan 49 50 jira ummanni maraatee koo talbaa nyaatanii. Bismillah. Talbaan naqaara magodha jennaan isaan maal ta'an gara keenya. Ganna fakkaatee gadi yaasa. Naan umrii dhugaa gisee isinitti himanii isin nama kaaduu fetan gaa umrii isa dhugaa isin dhugaa sababa uummata kaayiroo naafaanii baatee bara. Akka malee naafaanii baatee. Raaf ilmi namaa dogoggora taasise harkaa miila hiixee malee umurii silaa ittuu hin qabdu uummata. Wallahi. As harkaa miila hiixee. Duuba akkamiin kaayiroon tun. An kaayiroo irraan beekuun jee dhufnee wajji barraa hoo. Ni bashannanaa hoo. Dhufeetiin takka bashannanee garuu dhisi amma hajjiin dhaquu deema. Soomana kana hajjii dhaqeetiin. Garuu kaayiroon sun najisa jambiyye najisaatii jana akkamitti ta'e garuu ati. Nama keenyaan najisa godhee jira. Namni keenyacha keessa dhaqee najisa godhee jiran kaayiroo akkan BBC irraa dhageetti. BBC kuttee jirti dhiisi haa. BBC dabartee banna. Manni BBC sun namitti yaada qabuun qabansa. Ummanni gaazexaa uummata dabarse tokko jira beekee kaayiroo namni dhibbi meeqa akkanatti kun dhibdee vaayirasii HIV hin qabamee kun maraatee sanirratti carraa Ameerikaa dhabe jedhanii hoggaa haasaanii dhagee ammas kaayiroo dhufanii namni muraasni najisa godhee gujaanii dhagee BBC irratti. No kaayiroo qofa keessa osoo hin ta'in biyya hunda namni dhukkuba qabu numa jira. Walaakin kaayiroon karaa ati gortees oofti. Karaa baalagummaa gortees weelkam jettee qajeeloo sisimatti. Karaa quraana barachuu karaa nagaa yoo hiifi fagortu ta'es qajeeloo sisimatti wallahi kaayiroo lachuu faayidaa qabdi. Akkuma bichiif godhee taatee jechuudha kaayiroon. Karaa ati gortees gorsisti. Biyya qofaa miti biyya barbaadettu akkuma abbaan ta'e nama hojii taate malee biyya wasaanyi miti. Ammas namummaa isaa ibdirraa namaatti hojii jiraattu haala jireenya keetirraa malee mush biyyarraa miti. Naannoo keetiitti hordofa yaani hiriyaa fakkaata takka nama hojii jiraattu takka ollaa kee fakkaata. Dhugaa keeti. Ammaatti bisi bakka khayru maafi warri akkas teessunis du'aa eeguunaaf akka qajeelu. Du'aa magadii fateera laalii. Ina baarini. Ina baaru kamiin musliimni nama na baaru bara. Ammaan tan Ameerikuma tana du'aa inni godhamee ta biraa laaftu mallaalaadha. Ameerikaan bara ammaan tana qallaaluma taatee bara akkuma nan dhaqee dheetanii homaa yaadina. Anuu qallaaftumatti Ameerikaa dhaqee kun Ameerikaan jira. Yaa. Baay'ee wallah. Duraanuu hin dogongodhanii siraachi maddee bareeda ture. Yaadanii bara Ameerikaa dhaquudhaaf yoo cinqamtee itti yaaddeen deeqa Ameerikaa. Warri biyya kana Ameerikaa dhibaatii jaaddee na jaanii dhufanii mukna waama tokko dhamee qasxaa hojjetanii dhiisanii. Warra biyya sanii ani irra laalu bara oggaa asirraa ol ba'anii nama arrabsanii saggaa asirra biyyanis lakkaa'anii duraan beektaa. Laa yoo namni achi sirri nama hojjetee madeemanis dafanii namni biyya sanii. Ameerikaa namni jiru kun dafee namaan hubatu amma uummata faranjii wajjin waliigalee jiranuu lakkaa uummanni kaayiroo tokko gizee waraqaan jala akkas taate asirraa iyyee boo'ee nama arrabsee shororkaa kaasan manaa galtee bara duraan naaf hin galle. Waraqaan akkam nama jalaa taati. Waraqaan tammeen. Gizee waraqaan jala akkas taatee gizee jirti. Jechuun gaa gizee bakka Ameerikaa carraa dhabanii Kaanaadaa carraa dhabanii bakka takkaa carraa dhabanii acha keessa waggaa meeqa ta'anii wanni takka tasaakamu jiddeef
bakka bisootii waan jaamu takka jira asirratti dhufanii bisootii arrabaa fi nama kaan qabatanii ajandaa godhatanii an sambooda naa galtee akka kun duraan naaf hin galle. Wallahi namoonni asii umuufii fuudha. Beekaa. Miidiyaa kanarratti ijoo baate karaa fi ati deemtu si ofa beekti miidiyaan. Abshiram makaanu seetenna walla ooleen buliin ilaallu turiin kajala jiru gubbarra beetinni haajaa keessi yaabaas walla. Rabbiin garaa namaa. Namni keeti ilaala achitti deemee mootuu ijoollee tantillee achi waamattee jireenya bareedduu biyya hawwitee fi yaaddutti jiraatu rabbi siyaa ta'a isa biifti ishee. Mucaan kan geedduu kaatiraa bareedduu gobaziidha. Maashaallah. Wallahi. Kaanus maashaallah. Dureedhaa gaafa dhufanii bakka hedduu shaatiraa. Shaatira barfaanis maashaallah tabaarakallah hedduu shaatira. Gobaziidha isaan lachuu shaatira faanis guddaa deessi. Bisooti kisoonaas hin argine gaafa sanii isan argine. Shaatira wallahi qalli bakkaanaa goo. Rabbi siyaa guddise yaamtu irraa qabu. Yoo yaada qabatte dhungaaddu. Abshira. Hawaasni Oromoo si jaalatan suma beenan suma jaalannaa abbicha kara fadhe deemeef dhibe malee naman dhibu si galee. Yaa sahee. Namu fararra maarreen bakka ta'e faaddatee isa jaaniin horiin. Wariin hojii isa garagalfatedhaan. Bakka halkan. Dhaggeeffadha hawaasa kiyya na dhagaa jalqaba irratti hundi keessanuu Ustaaz Barhaan illee kunooti, Ustaaz Bashar illee kunooti, Ustaaz Hamza illee kunooti. Wanni isin hubachuu qabdan hawaasa wanni isin hubachuu qabdanii naman arrabsinaa. Nama diin rabbii qoma qabu tokko hin arrabsinaa. Hin dhageeffannaa wal gaafatanii waan walii galuu irratti walii haa galan. Ila anama viidiyoon asirra deddeemu na surureetumaani malee wallaa jechuun akka dhuunfaa kiyyaatitti ana dasnatti jedhee dhageeffadhu dhabe qalbii jala deemu yoo barbaanne jechuudha. Hawaa nafsiyaa jala dhugaa osoo isa dhageeffadhu dhabe dhugaa wanti das namatti tola akkuma reef jedhetanii kun ustaazonni illee nama sadii as jira waa'ee jaartii daddabalachuu kana waa'ee jaartii teessan oorru keessanii kana namni sheekaa kamuu gizee barsiisus gizee daaqwaa himus gammadaa kokkolfaa namatti himu. Sinigala nama hundatti tola wanti kun ni madha akka Ustaaz Hamzaan Haashim baana wanti. Maashaallah ni madha. Garuu mootu akkaataan isaan amma itti nu ibsaa jiran kun tinnish yeroo kophaa dhaggeeffattu sitti tolaa iyyuu malee namni haadha qabu jaartii birattuu dhaggeeffatuun garii jaartii xiqqashoo ilmaan wajji qabdan tabuu bultee wajji yoo akkana waan akka mindinnoo kana biratti faa mumkin dhageeffate warri magaalaa godhe namoota salphachiisa. Abbaa biratti faamilii biratti namoota guddaa biratti akkaataa isaatti barsiisaa jiran kun baratuun hin ulfaata natti fakkaata akka galcha kiyyaatti. Akka dhuunfaatti erfoonan namatti tola gillee mirqaantamaa dhaggeeffachuun barumsa homaan akkoon qabu kokkolfaa gammadaa barachuun waan kana akkam goonaa diiniin kenna waan baratinaan jedhu hundi keessanuu hin beeytanii waan walii galan irratti kabajaan walii galanii waan walii galle irratti immootu karaa keessattiin akka isaan nu barsiisan itti dhaamannaa koomentii jalatti hin arrabsina. Nama arrabsina nama kamuu namuu deeggaraa qaba miidiyaa kana gubbatti raayyaa mataa isaa qaba. Ustaaz Bashaar illee arrabsina warri Ustaaz Bashaar deeggartan ustaazota biroollee Ustaaz Hamzaa jira Ustaaz Farhaan jiranii nama tokkoon arrabsina koomentiitti maaliif hunda keessaniifuu isaan amala ofii isinitti himan diin rabbii isinitti himan. Yeroo aaranillee shayxaana dogoggorsee waa jedhanii lolan malee amalaa miti jechuu kana akkasitti hubadha jechuudhumaa fi koompiliinkii godhaa sheerii godhaa taaptaabii godhaa guyyaa akkati waan dhaabattuu qabda Hamza haga isaan salaatanii dhufan soddaa. Seera asli geesseetii yoo geessetan nawaamuu mirga qabdanii topiika ankeewwata awwala kaa'isan irraa akkana jalaan baane beektaa kattii wal'a akka hin taakte waliin goone jechuu barbaadeeti. Aye. Topikiin kennaa rakkoon qabu dhaammadhaatiin topikii isinii kenna. Hamzaa waan dhaamattu qabda ati warra gaafiif deebii gaafatuuf deebisurraa immoo daanyaa jidduu kana taa'ee jira walitti argagaa'u soda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalqaba irratti ulfaadhu galatoomi. Waan kana gartee gama mariitiin osoo naamusii waliin tuqamin, osoo kabajaan diiniin tuqamin, osoo kabajaa gartee Ustaaz Bashir illee tuqamin, naamusaa fi kabajaa fi jaalalaan waan kana marii gochuu hanqirratti ulfaadhu galatoomi.
Yeroo gartee kaan ibiddaan deeme kaan gaaziin deemu ati immoo bishaaniin deemuun barbaachisaa waan ta'eef hedduu galatoomi. Ani taa'eetu man dhaggeeffadha Ustaaz Bashiir illee hawaasa keenyatu miira keessa galchee akka inni waan hin taane dubbatee wanni jedhu godhe malee inni nama diin rabbii qomaa qabu akkasitti gartee waan kana wanni kun sirriidha jedhee waan amanu natti hin fakkaatu. Walumaa galatti inshaAllah ni hordofna ulfaadha galatooma. Galatooma Ustaaz Faraan isinoo uummata maal dhaamtan tooppikitti osoo hin seenne dura jechuun hawaasni tooppikii haa hubatu jechuudha. Ayyee sagaleen kun nagaa mana fakkaatan neetwoorkiin koo diimaa